Yooyyaa malee yooyyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadhaa bakka dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya am jalqaba. Qophii irra keessatti Olimpikiin Tookiyo guyyaa irraa ifaatti eegalee atileetonni Itoophiyaa abdii qabaachuu himan. A promising young boxer. ETHIOPIA. Ulfaata jeenaa yaada garuu anillee hojjedhee waan sodaa'u tokko illee hin qabu. Nus akkuma biyya tokkotti akka biyya guddaa tokkotti qophaa'aa jirra. Abbaan alangaa Itoophiyaa hoogganoota TPLF dabalatee namoota 62 irratti himataman. Hayyuun siyaasa Oromoo obbo Leencoo Lataa rakkoon Itoophiyaa marii furamuu qaba jedha. Mariidhaan dhibdee jiru hundaa'uu tarreessinee furmaata argachuu qabna jechuu wayya. Ani akka jaarsaatti kanatu natti mul'ata. Tokkichi Booranaa Bariisis jaatanii alii agammaa maaliif leellifama? Kanaaf oduu dabalataan waliin tura an asli galgaloo. Durtaa TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el Gitaachoo Raada dabalatee hoogganoota TPLF fi dhaabbilee garaagaraa isaa waliin hidhata qaban hoogganaa turan namoota 62 irratti abbaan alangaa federaalaa himataman. Kanneen himannaan irraa banam keessaa miseensonni kaabinee naannichaa haleellaa hidhannoo keessaa gahee olaanaa qaban jedhamee akkasumas kanneen filannoo naannichi geggeessirratti hirmaataniif raawwachiisan jedhan. Himannaan irraa banamee seeralaan filannoo geggeessuun akkasumas mootummaa federaalaa humnaan jijjiiruuf yaaduun raayyaa ittisa biyyaa irratti lol banuu ka jedhame. Himannaan kun yeroo lolli Tigraayitti eegalee Afaarii ce'uun dhaga'ama. Kanaan dura qondaloonni TPLF to'ataman himannaan irraa banamee dhimmi isaanii hordofaa jiru. Lol naannoo Afaar keessaa deemu jiruun humnoonni TPLF yoo xiqqaate namoota nagaa 20 ajjeesuu BBC'n jiraattota irraa odeeffate. Qaama walaabarraa garuu mirkaneessuun hin danda'amne. Garuu humnoonni TPLF jalqaba naannoo Tigraay to'achuuf socho'uun isaanii ibsan maaliif Afaarii ce'an? Kaayyoon isaanii maali? Achii dhaabbatu? BBC Newsdesk ka dubbatan Jarmaniitti ambaasadaarii duraanii Itoophiyaa akkasumas gorsaan TPLF amma Fisahaa Asgadoom akkanaan deebis. The Ethiopian government has brought additional forces, additional national. Mootummaan Itoophiyaa loltoota raayyaa ittisa biyyaarraa dabalatee milishaa fi humnoota adda addaa naannoo Amaaraa fi kanneen Affaar qindeessee daangaa Tigraay ammallee ce'uu barbaadu. Haa ta'u malee humnooti keenya isaan loluun guutummaatti naannoo daangaa keessaa baasanii hedduun du'an kan hafan ammoo faffaca'anii jiru. Wanta Affaaritti raawwate kana fakkaata. Achitti hin dhaabbatan hanga mootummaan Itoophiyaa waraana hin dhaabnetti lolatti fufu. Loltootni mootummaa hanga ammaa lixa Tigraay jiru. Loltootni Eertiraa jiru. Humni adda Amaaraa bakkeewwan garii Tigraay keessaa qabatee jira. Dabalataan Tigraay deeggarsa namoomaa irraa kutamtee jirti. Kanaaf hanga jijjiiramni argamutti yookaan waliigalteen jiraatutti humnoonni Tigraay mootummaa federaalaan wal loluutti fufu. Ani garuu karaa Jibuutii kutuuf deemuu isaanii hin beeku. Natti hin himamne. Ammoo hanga uummata Tigraayiif balaa ta'anitti waraannetti fufa. Continue to engage the Ethiopian forces so long as they are a threat to the security of the Tigray people. Lol torbaan dabree gaaf sanbataa TPLF'n baneen naannoo Affaaritti lammiileen nagaa 70 ol buqqa'an waan qondaalii TPLF kun dubbatan faallaatti jidduu kanaa raayyaan ittisa biyyaa humnoota TPLF Affaar keessa socho'an irratti haleellaa raawwatu ibsa. A promising young boxer. ETHIOPIA. Ethiopia 54 Olympic medals, 22 of them gold, all track and field. Olimpikiin Tookiyo guyyaa irraa ifaatti eegale. Wagga dabree sabab koronaavaayirasiitiin baranaa dabree ture Olimpikiin Jaapaan qopheessitee haal hawaataan eegale. Sagantaa kanarratti mootii Jaapaan Naruhito dabalatee keessummootni kabajaa Kumitook irratti argaman. Olimpikii kanarratti atileetonni 11,000 ol biyyoota 207 irraa walitti babbahanii 7 dorgommii irratti hirmaatu. Haa ta'u malee sirbanis Olimpikii kanarratti kanneen Itoophiyaa bakka bu'uun alaabaa qabatanii bahan namoota lama qofa. Sabab kanaaf namoonni komachuun yaada isaanii miidiyaa hawaasaa irratti ibsachaa jiru. Haa ta'u gara Japaaniin imaliin hin dura waa'ee koppii gara Itoophiyaa BBC'n atileetii kanaan dura warqee Olimpikii fiddee ammoo pireezidantii Federeeshinii Atileetiks Itoophiyaa taatee Daraartuu Tulluu dubbiste. Qophiin keenya baay'ee gaariidha. Baay'ee bareeda, baay'ee gaariidha. Addunyaan tukumtu kuma hirmaatan Olimpikii irratti hirmaatu hunduu mo'amu fudhatee mo'achuuf waan qophaa'uuf nus akkuma biyya tokkotti akka biyya guddaa tokkotti qophaa'aa jirra. Itoophiyaa immoo isa irra darbee immoo kan Itoophiyaa adda goosisu gootichi keenya Abbabee Biqilaa bara akka faranjiitti bara 1964 waan mo'ateef uummanni addunyaatti taanaan uummanni keessattuu immoo uummanni Jaapaan uummanni keenyas qabxii olaanaa nurraa eega. Rabbi nu gargaaree qabxii gaarii finna jennee yaadna wanni guddichi wanni nu jeeqee sirriitti akka garaa keenyatti akka hojjennu godhe tokko koovidii Tookiyoo qilleensa ishii baay'ee wada. Magaalatti wannoonsaa haalli qilleensa isaatii fi haalli pirootokoolii koovidii baay'ee yaachisaadha. Atileetota Olimpikii kanarratti Itoophiyaa bakka bu'uun hirmaatan keessaa tokko Solomoon Tuufaa.
Solomoon taayikoondoodhaan kan dorgomu yoo ta'u Itoophiyaan kanaan dura gosa ispoortii kanaan hirmaatee hin beektu. Olimpikii irratti hirmaachuun abdii isaa yeroo dheeraa ta'uu hima. Ammayyuu itaanatti dubbis. -58 kiloogiraam 58 gadi jechuudha. Yoo mo'atte darbaa deemtaa akkuma maaxxaaraa jedhama aga faayinaalii guyyaa tokkoon uuma beektaa ganamaa jalqabee galgalaa turuu danda'a. Yeroo tapha tokko darbitu 8 keessa akkasitti 4 keessa jedhama aga faayinaalii deemta. Ati yeroo jalqabaaf biyya bakka buutee deemta. Itoophiyaanis yeroo jalqabaaf teekoo duratti hirmaatti. Maalan fidee dhufaa? Maalan sammuudhaa qabeetta? Wal dorgommii baay'ee irratti hirmaatte. Wannoomii anillee narra gahee achillee isallee darbeen as gahee yaa'u rabbi yoo na gargaarani wanna nu danda'u hunda hojjedheen jira. Yoo rabbi na gargaare yaa'u gadi meedaaliyaa keessa galee alaabaa kaasuun fe'aka. Dhaloonni keessa Salamoon? Ani dhaloonni kiyya Boqojjiitti dhaladhee. Boqojjiitti dhaladhee gara Finfinneettiin dhufee obboleettiin kiyyaas turte gara ishiitiin. Nastoottu faanillee Tigistuu faanillee obboleettii. Kan maaraatoonii fiigan jechuudha? Lamaan. Maal siin jedhu maatiin? Maatiin hin gammada yaa'u gara fiigichaa hin fe'uu turanii duraanii amma ani kanaan jabaachaa deeman wal dorgommii baay'ee irratti illee qabxii fiduu jalqaban bakka isaan illee na gargaaruu jalqabanii baay'ee na jajjabeessu. Isaan lamaanuu beektaa olompikii irratti hirmaatan Tigistuu faan hiriyoo olompikii amma darbeessanii Nastoot immoo Beejing irratti hirmaattee jirti. Innaa sadaffaan mana tokko nama 3 ispoortii biraatiin immoo amma olompikii namni 3 darbe jechuudha olompikii irratti hirmaatee beektaa. Amma baay'ee gammadu isaanillee kana yoo yaadan. Dorgomaan cimaan naqunnamuu eenyu dheettaa? Tireen kaampii Jarman keessa deemee ji'a tokkoof illee qophaa'ee anillee shaggaa hojja'ee rabbitu beeka jenneeti eeggachaa jirra. Baay'ee hin jabaataa taphni hin ulfaata jennee yaadaa garuu anillee hojja'ee waan sodaa'u tokko illee hin qabu. Faadhu Salamoon jajjabaadhu. Halkan garuu. Dhaggeeffattoota oduu gaggabaaboo jalqabaanii naannoo Beenishaangul godina Matakal aanaa Bulaanaatti guyyaa roobii haleela namoota gaddaan irraa banameen namoonni 4 miidhaman jiraatonni haleela raawwateef raayyaa ittisa biyyaa himatan. Raayyaan uummata isin malee hin rukunuu jechuun waakkate. UK'n torbaan kana biduraan dhorkaawwan kooronaavaayirasii ittisuuf kaa'ame kaafte garuu namoonni dhukkubichaan qabaman dabalaa jira. Deetaan biiroo staatistik biyyaalessaa akka agarsiisutti UK'tti namoota 75 keessaa namni tokko dhukkubicha qaba. Olimpikii Tokiyoo keessatti atileetiin Aljeeriyaa Feedi Nuuriin lammii Israa'el waliin dorgomuu diduun keessa baay'e. Nuuriin miidiyaalee Aljeeriyaa takimeetti harki xureessuu hin barbaanne dabalataan deeggarsa Palestiinaaf qabuuf jedha. Kanaan dura dorgommii addunyaa bara 2019 irratti sababa kanaaf keessa baay'e. Jaatanii alii mandiyaa akka gannaa deebiyaa akka jannaa marraasaa akka arbaa irree goorjam jaaree nam siree galata jaare siree alafe guyyoo xuuyyeetti kenne hidhee booranaa jaare abbaan hawwii guddaa tokkochi booranaa bariisis jaataniin dhufi turu lubbuu turaan dedhan jedhe. Qorataa fi barreessan seenaa abjaatanii diidaa kaji 10 boson keessis waliin ture akkan jedhee him kitaab jaarraa keessatti yoo bulcha boorana duraanii jaatanii alii ibs jaataniin kajaalatamee wagga 29 du'isaatiin duubaarfamu akka bulchaatti uftuffachaa ture jetti jaaroleenis beetu karooraa fi toraarii alaa guyyoo hojiirra oolchuuf hojjedhu malee karoor biraatu hin baafne jechaa ture jedhan inni agamaa maaliif akkan leellifamu. Inni boorana haalatti fuula hedduu hojjetee hawaasaallee taa'ee turee gara jiinkaa kan iloo baabur finfinnee matasiitu fuula hedduu hojjetee fuula ifatti akkanuma jaalatan. Boorani qoftiin jaalatu fuula inni bahe bal'isee waan yaaduuf nabiis jaalata. Namaaf yaadaa lafaaf yaadaa ummataaf yaadaa tanaaf nabi jaalata jechuudha. Warruba dargii beekta opposition dargii ta'ee hidhama tureeyyuu inni mana hidhaatti nama rakkoo qabu beessee kennee fi achitti riittolche. Tanaaf wanni isi qofa akka jaalataniif inni ani jaalatame aduun jibbaa binuuti. Waan inni namaan gorsee agammaa gartee gara hojiitti hiikuuf deema warri ammaa humaayyuu beekayyuu namni gorsu waan inni durii nam gorsu jala fuudha jaatanii alii durii akkan jedhu akka jechuun agammaa hin jira jechuudha namnis jaatanii alii eentu akkisa sun eenti fulaasaa bu'e nageenyaaf gam Itoophiyaallee jidduu lamaan nu barbaadu musasiyyaa nam boorannis itti jibsan nam cufaa walqixxee nama uf jaaruun itti gosi jaaru gara hin qabu cutti tamisaa namni cutti isaa walqixxee ergi waliin taa'ama
malee warra alaallee waliin qubqabu. Waaqa guutuu wanni inni dhaabate nama Oromoo kadargii kee jiru yoo feetan cufaa fixa ammoo jaatanii aliin ijjeessinaa jedhan. Jaatanii aliilleen immoo yoo loltuun achi yaadu waaqa guutuun tuqinaa jedhan. Warri lamaan laali haangam kan jira haangam sun jira warri kun lamaan wal dhaamatedha. Booranaa fi Gujii wal ijjeefti dadhabnaani isumatti asumaan murtii du'atti fidee nama ijjeessuuf ijjeessa jedhanii ijoolleen Booranaa tanaan ijjeessanii jira. Yoo ati misoometti kennan misoomaati namni nagaati nam barnootaati. Bulchootii amma jirtu waan akkamii isirra barachuu qabdi? Tokko inni sodaatuma cabsee seena. Cabsee seena abbaa feddur dhaabateetiin waan feddubataa wadiduu malan jedhamni ni gaafasi namni isaa mormu nama yookaan hamtuu irratti argu injaaraa malee gattee hin miidhu hin dhabamsiisu. Lolii baatii 8 dura Tigraayitti eegalee beefisa babal'ifachuun naannoo Amaaraa akkasumas Afarii ce'e miidhaa dhaqqabsiisaa jiruun yaaduun kanneen lol deemaa jiruun yaaddoo ibsatan baay'ee lol kanaaf furmaatii maalii ammayyuu ittaanaa hundeessaa baa'uu fi gameessa siyaasa Itoophiyaa waggoota dheeraaf dhiyootti hordofan obbo Leencoo Lataa gaafate. Furmaanni isaa illiitiin biyya kanaa gattaa'ee mari'atee akkamitti walii wajjin jiraanna jedhu irratti walta'iinsa irra gahudha. Naashinaal daayaloog waan jedhamu sanatu baasa. Wal ta'uudha gabaabaatti kana akkasitti na mul'ata. Mee addatti amma TPLF aangoora ture waggaa dheeraaf isaan beektu paartii biyya bulchuu kennu mootummaa wajjin wal dhabaa yeroo ammatti sababni isaa wal dhabsiise rakkootti isaan buuse maali inni ijoo? Isaan lamaan gaafachuudha sana an jiratu himachuu qabu. Maalirratti wal dhabne jedhanii isaan himachuu qabu. Wal dhabbiin Itoophiyaa keessaa garuu Itoophiyaan biyya akkamiitii ka jedhu irratti hundi inni qawwee qabus inni qawwee hin qabnes wal dhabbiin hin jira sanarratti. Warra biyya saba tokkichaa afaan Amaaraa duwwaa dubbatu jedhutu jira. Warra lakki biyya sabootaa fi sablammii garagaraati warra jedhutu jira. Warra immoo lakki nuti kanuma keessa jiraachuun barbaadnu baanee biyya walaba keenya ijaarranna warra jedhutu jira. Wal dhabbiin bifa bal'aadhaan akkasitti deemaa jira. Gariin qawweedhaan of himaa jira. Gariin immoo manuma taa'ee guutuuma. Egaa amma TPLF kan lolarra jiranii haalduree kaan dhukaasa dhaabuudhaaf yookiin immoo araaratti deebi'uudhaaf wantoota sana keessa dhimmoota siyaasaa kaasaniis qabu mootummaan immoo sanan fudhanne kanaaf lolli amma deemu kun nagaa fiduu danda'a deebisee? Lolli kamuu nagaa fiduu hin danda'u. Nagaan kan inni argamu haasaa nagaa qofaani. Lolli fedhe abbaan fedhe yoo injifatee nagaa fiduu hin danda'u. Akkasitti as geenyeewu ammas lola deebinee kanarraa barree ammaan booda lolli nu gahuu qaba. Mariidhaan dhibdee jiru hundaa'uu tarreessinee furmaata argachuu qabnaa jechuu wayya. Ani akka jaarsaatti kanatu natti mul'ata. Mee amma gasinni Itoophiyaa jirtu waggaa 3 dura biyyatti deebitanii akka nama siyaasa tokkotti akka nama siyaasa gameessa tokkotti rakkoon kun akka nagaadhaan akka furamuudhaaf gaheen isin baatan yookiin immoo sochii godhaa jirtan ni jira? Lakki nuti waggaa 3 dura yeroo biyya deebinu haalli gaafas turee fi haalli har'a jiru baay'ee walirraa fagoodha. Mariin biyya guutuu barbaachisaa. Asitti dhumachuu qaba wal dhabbiin keenya, wal loluun keenya. Dhaloota kanarratti dhumachuu qaba. Hin gahee aanatu kanatti natti mul'ata. Tole nama siyaasa tokko gaafannaan jarri TPLF durumaa aadaadhuma mariidhaan furmaata hiikuu hin qabanni jedhanii qeequ. Isinis isaan beektu yaadi keessan maali? Itoophiyaa keessa mariidhaan rakkina furuun Tigiroota irratti qofa kan daanga'u bal'aadha. Ilmaan saboota biraas amala sana qaban. Aadaa politikaa biyya kanaatu fokkisaadha. Aadaa dimokiraatawaa miti. Aadaa dimokiraasii horachuu qabnaa. Tole ulfaadha obbo Leencoo galatooma. Nagaan. Dhaggeeffattootteen sagantaan har'aa ganumaa torbaan guutuun waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaansi keenna gaabbiif eegen abba duuba. Sagantaa kan qophees ammayyuu itaana gam teknikaatiin Deevis Masaaru kan isaniif dhiyeessan Aslii Galgalooti torbaan dhufuu nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.